Daquun nama dhibu galuun nama dhiba biyya ofii yagaaddisa garbu aduun nama arguu jarana caamsaa dhuftammoo birraa yaa sawwile koo saawwan ogori caamsaa asin dhufnu birraa caamsaa asin dhufnu birraa hin dhufnu kaloo nutti bitanii. Kaloo nutti bitanii furdannaan halbeedhaan nu fixanii jedhee bu'aa caaluu hundeessa. Egaan akkam hordoftoota daawwattoota kee nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u. Egaan ka nagaya wal gaafachuun dirqama homaayyuu miti. Nagaya qabaachuu baannus nagaya wal gaafachuun kenna waan hin oollidha. Nageenyi koo isiniif haa baay'atu bakkuma isin jirtanitti jiraadhaa malee akkanumattis jiraachuun gaariidha. Maaliif kan lubbuun jiraate kan caalu hin jiru. Wanti fedhe dhumuudhatus wanti fedhe nutti dhufullee jiraachuu wanti caalu hin jiruun isinin jedha. Egaan daawwattoota keenya salphinaa fi maaliin hin quufamu jedhama. Hin quufnu salphina jechuudha. Salphannullee homaayyuu miti guyyaa tokko inuma salphina tana jalaa baana jennee yaadna waan ta'eef salphina keenya kana itti saalfannu homaa gochuu hin dandeenyu. Mee waa'ee salphina keenyaa kanarraa dubbachuu barbaada amma xumura qophii kiyyaatti na waliin tura isiniin jedha Already Adam Tube. Namoonni chaanaal YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya kofluunis boo'uunis gadduunis nama dhiba bara kana. Gaafa nan kolfa jette maalitti kolfita ofitti kolfuudha. Gaafa nan callisa jette maalitti callista ofitti callisuudha. Gaafa nan boo'a jettellee mootu inni boosaa diinni keessatti koflammoo gaafas. Yaa jara keenya salphina guddaa keessa jirra uummata keenya. Guyyaa kaleessaa osoo ijji miliyoonota argu nama 50 irreechi kabajamee gale Finfinnee sanitti guyyaa kaleessa. Har'a garuu sandaran salphina. Finfinneetti dur irreessan irreeffanne haa jennu iyyume. Baratamne bara hin gaddaa jechaadha. Bara nageenyi ture sanidha. Hora harsadee garuu gaafa diinota irraa Dargi irraa kaase Xaaliyaan irraa kaase waa meeqatti dabree jechuudha. Hanga Haile Sillaasee asii annoo kanatti dabruutti mallasiin dabruutti irreeffatamaa ture bifa adda addaatiin. Bara kana garuu kan Finfinnee hanqatee jiran salphina guddaa wallaahi billahi. Rabbina nyaatu anti salphadhee kam. Irreecha hora harsadee uummanni magaalaa sanii qofti osoo bahee harsadee saniin guutaa jechuudha. Garuu harsadeen guutuu miti daangaa bishaanitu namni wal bira taa'eetiin hin guunne. Hin eeyine antasuma kan Finfinnee haa eegamu iyyuu malee kan hora harsadee kana hin eeyine. Waraanatu irreeffataa ture yaa uummata keenya. Ayyaana waraanatu ture baay'ina waraanatu uummata caalaa ture. Uummanni keenya isin miidiyaa irratti bifa babbareedaan uffatee akkasitti argitan sun mana ofiititti bishaan irreeffatee yaa uummata saafatti bishaan naqee yaa maree yoo jedhee bishaan cuunfee bira bahe. Waan godhan dabaniitti. Mee yaa jara keenya bara akkam keessa bara mootummaan amantii keetii fi ayyaana kee aadaa kee irreeffadhu jedhee waraqata malee sisseessifne baajjii jedhanii baasanii warra ofii barbaadan qofaa kennan warra kaadiree qofaa. Nama 50 irreechi hora harsadee nama 50 yaa uummata gaafa 2016 namni akka mixiititti dhume saniiyyuu bara ittaanutti namni osoo hin jille haa dhumnu jedhee itti deebi'eetiin hin irreeffate. Bara akkasitti rasaasan qilee takkatti uummata gadi naqansan Oromoon qilee san irra deebi'an itti gadi nu naqan jedhanii bifa ajaa'ibii ta'een kanaan 2017 kabajatan sodaa tokko malee. Sodaa tokko malee. Har'a garuu seenaa hin dagatamne. Seenaa lafeen uummata gaafa irreessa irratti dhumee sun nu gaafattu. Lafeen uummata guyyaa san irreecha irratti dhumee nu gaafata mootu. Sodaa waraanatiif. Mootummaan kunillee seenaa jalaan bahu kan isaa dhiisi bakkuma gaarii kam qabaa gaarii isaa dubbanna aslan duruma gaarii kam qabaa gaarii isaa dubbanna inni seenan isaa akkuma xuraa'etti
Mililik lammaffaa jedhamee itti baafamee sun dhugumatti amma taragaaggaxe iyyuu akkas ta'u. Mililik masan wayya akkas yoo taate maaliif? Saba biraa waan ta'eef ni nyaate jenna. Kuni maqaa saba Oromoo dhaata Oromoo ofiin jecha gaafa Oromoo bifa kanaan cabsu haamilee cabsuun sheemii guddaadha yaa uummata keenya. Maal qaba haamilee maafillee yoo dhiise yaaboo. Oromoon diina xalaata qabaa hin beeku yaa uummata keenya. Guyyaa kaleessa kabaja artistoota keenyatti irraa gaffafanii hiriyaa haacee biraa nyaatanii hiriyoota isaa gaafa afaan bansiisanii karratti hambisan nama gaddisiisa. Ani guyyaa kaleessa galaana gaaromsaa garaana nyaatte. Hiriyaa isaa jalaa nyaatanii bineessa gadhee hin taane nyaachisanii haacee goota gaafa xiiqii irreecha irratti namni irreecha ho'isuu isa ture. Taphoota adda addaa tapsiisee uleedhaan ijoollee walitti qabee qararratti akka ajaa'ibaatti ho'isu ture. Hiriyaa isaa biraa nyaatanii sagalee isaa kophaa isaa dhaabatanii hambisanii jechuudha. Baajjiin qabdu seentadhanii ni dhaabatan ala ture badee keessa. Itti dhaga'ama laal. Hiriyaan isaa nyaatamee nalatti fuun itti dhaga'ama. Har'as sanu namni oseen hin jiru. Nama salphachiisu jara kenna kun. Namatti hin dhaga'amu xiqqoo haamileedhaaf. Baay'ee nama dhaga'ama. Dhaga'amuu bichaa miti kun ibboo. Salphina dhuma isa dhuma hin qabne. Siluma manatti oduu hafanii jiraatanii wayii akkuma waliigaltee wayii jiruu fakkeessanii ba'uma dhabuu dhiisuu isa gaarii ture hin jiru jedhama. Garuu gaafa akkas babbareedanii waan si ajaa'ibu keessaa bara bareedumni uffata aadaa Oromoodhaa kan Finfinnee Itoophiyaa keessatti ta'ame kan adda ture waan si ajaa'ibu keessaa warri diizaayina baasu uffata diizaayina hin jirre kanaan baasan gatii dhabsiisan ga'a. Uffata Oromoo akkas bareedu san gatii dhabsiisan namni aadaa ofii agarsiifatuuf deemarreessa. Fakkeenyaan namoonni waaqeffataan taane namoonni kuuwwan warra akka amantii kiristaanaa, islaamaa fi pirootestaantii kun aadaa ofii agarsiifatuu deeman irreeffachuuf miti. Aadaa isaanii akkan agarsiifne taasifamanii jiranii jechuudha. Malee kiristaanni beeta kiristaanitti ortodoksii fi maali wannolleen waaqeffataadha peenteen yookaan immootu pirootestaantiin islaamni mana amantaa mataa ofii danda'an qaban jechuudha. Garuu Oromummaa culuqqisiisuu fedha waan jiruuf Oromummaa culuqqisiisuudhaaf bakka sadiitti argaman hin taane hunduu amantiin bari Itoophiyaan tuffii qabdurraa kaasee waaqeffatan mana awwaalchaa hin qabu. Isin ajaa'ibu waaqeffataadhaaf manni awwaalchaa hin kennamne hanga amma mootummaa biratti beekamtii dhoorgatan. Warruma amantii waaqeffataatiyyuu jechuudha. Yookaan kiristaana biratti awwaalan yookaan mazagaajaa islaamaa yookaan bakkuma arganitti awwaalan dhoorgatamanii. Biyya akka kanaa keessatti Oromummaan har'a salphattee jechuudha. Abdiin kun nu qabaal goona hin jirraami nuti warri biyya alaa abdiin kun nu biyyuma alaatitti kabajanna. Biyya hundatti akka kabajamaa jiru arge biyyoota akka Kaayiroo Suudii bichaa hin jiru. Suudii yoo manatti kabajatan malee hin jiru. Dubaay ittiin jira, Kuwait ittiin jira, Lebaanoon hin jira, biyya akka Joordaan hin jira, biyya baay'ee jira. Biyya Oromoon jiru Ameerikaanota fi Awuroopaanota keessallee baay'ee jira. Jarri adhaayyuu hin kabajna kanumatu kabaja maal goona warri biyyaa erga dhoorgame nutu kabajee hanga tokko aadaa keenya addunyaaf agarsiifnee culuqqisiisna. Biyya hundattuu yaa ulfaata dhaalli sababni dhibee kanaa bara. Wanni Itoophiyaa cunqursee yoo jiraate baranaa mootummaa caalaa dhibeedha. Maaliif beektanii? Isa sababeeffata mootummaan. Waan wayii gaafa si godhuu deemus sababeeffata. Gaafa waltajjii ofii yaamu koroonaan hin jiru. Gaafa waan adda addaa eebbisu koroonaan hin jiru. Gaafa garuu Oromoo waan wayii qabu koroonatu dhufa. Maal jechuudha? Bar faashina dubbiin faashinuma taate dhugaa rabbinaa nyaatu sidhiba. Gizee kaan koroonaan hin jiru gizee kaan hin jira. Maal jechuudha waan akkanaa? Bara akka kanaa keessa jirraa jechuudha. Kanaaf rabbi jalaan waa baasuu bakkuma jirtanitti
warri mana madaam keessa jirtanillee ganda keessatti ganda bishaanii keessatti reeffadhaatiin viidiyoo adda addaa hojjedha nu ergaa irreechi bara baranaa kan uumanaaf fakkaata turtiin waliin gootaniif galatoomaa isiniin jedha waan hordoftaniif fayyaata namoonni YouTube chaanaalii kiyya haaraa taatan subscribe gochuun maatii akkanaaf taatan kabajaan isin gaafadha fayyaanaa ta'a.